12 akkam jirtu daawwattoota keenya hawwaasa biyya Turkii kana simbiraan geenya. Mariin Islaamabaaditti taa'ame waliigaltee malee xumurame. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti biyya Paakistaan Islaamabaaditti sa'aatii 21f gaggeeffamaa ture. Waliigaltee malee xumuramuu isaa itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance ibsaniiru. Itti aanaan pirezidaantichaa ibsa kennaniin Waashingteen sarara diimaa ishee fi dhimmoota keessummeessitu ifatti beeksisuun carraa isa dhumaa fi gaarii jedhame dhiyeessitus Iraan garuu ulaagaalee dhiyaatan osoo hin fudhatin haftee jirti jedhan. Keessattuu dhimma meeshaa waraanaa niwukileeraa irratti gama Iraan irraa kutannoon gaariin tokkollee hin mul'anne. Waliigaltee irra gahamuu dhabuun immoo Ameerikaa caalaa Iraaniif hamaadha jedhan J.D. Vance. Bakka bu'oonni Ameerikaas bu'aa malee gara biyya isaaniitti deebi'aa akka jiran ifa godhaniiru. Gama Iraaniin haga oduun kun qophaa'etti dhimma kana ilaalchisee waan jedhame hin jiru. USA'n Strait of Hormuz nan cufa jechuun sodaachisuu eegalte. Pirezidaant Trump ibsa barreeffamaa irra kennaniin humni galaana Ameerikaa dooniin daldalaa Strait of Hormuz seenu yookaan baatu kamirratti tarkaanfii akka fudhatu ajajaniiru. USA'n dooniiwwan waraanaa hedduu gara naannoo sanaatti erguun Strait of Hormuz cufti. Taate sanaan ammoo haleellaa misaa'ilaa Israa'eliin akka saaxilamtu taasisa jedhamee eegamaa jira. Doonaald Tiraamp humni galaana Ameerikaa daldala boba'aa addunyaatiif karaa ijoo ta'e Strait of Hormuz irratti guutummaatti uggura waraanaa akka ka'an ifatti beeksisaniiru. Murteen sun balaa nageenya naannichaa keessatti guddataa dhufe to'achuu fi dantaa biyyaalessaa Ameerikaa eeguuf kan kaayyeffate ta'uu himama. Tarkaanfiin sun gatii boba'aa addunyaa fi dhangala'aa daldala irratti dhiibbaa guddaa geessisuu akka danda'u ogeeyyiin diinagdee yaaddoo qaban ibsaa jiru. Haa ta'u malee US Strait banachuu yoo dadhabde cufuuf akka sochootu dubbatteetti. Sunis dhangala'aa daldalaa fi boba'aa addunyaa daran kan ugguru ta'a. Sababa sanaan ammoo biyyoonni addunyaa yeroo rakkisaan fuulduratti isaan mudataa jedhame. Kana hordofuun biyyoonni adda addaa fi dhaabbileen idil addunyaa walga'ii hatattamaa akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u, baankii addunyaa fi IMF dhiibbaa diinagdee irratti geessisu itti dhiyeenyaan hordofaa jira jedhe.